Nagaan waaqayyoo waaqa jiraata ishiniif baay'atu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Asnaatu akkam jirtu nagaa keessanii ana buleetiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba maddi nagaa koof maddi nagaa keessan Kiristoos galata guddaa argatu inni nagaatti nu eege Kiristoos inni nu gargaare Kiristoos inni nu wajjin ta'e Kiristoos maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u gawarroonni Asnaatuudhaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii fi taafin sin jedha warroon maatii fi taatanii jirtan immoo akkasuma like share gochuudhaan comment illee barreessuudhaan boota shin dogoggortaniillee comment barreessitanii sirreessitanii obboleettii keessan bira dhaabattanii wal bukkee dhaabattanii wal gargaartanii hanga dhumaatti akka wal gaggeessitan akka wal guddistan kunillee dhaamsa kooti wal bira dhaabannee akka wal gargaaru akka dhumaatti illee akka wal bukkee dhaabannu kuni dhaamsa kooti. Egaa asumaan anillee warri na hin beekne leessee tuubiin jedhama. Asumaan na baraan siniin jedha. Akkasumallee obboleettii keenya Asnaa baay'een jaalladha baay'een kabaja. Namni kun nama baay'ee nama gargaartu nama baay'ee nama bira dhaabattu nama obboloota keenya gargaaraa jirtudha. Hundumti keenya ni beekna. Obboleettii keenya kana bira dhaabannee akka gargaaru siniin jedha. Har'a asumarratti obboleettii keenyaaf yaada qabullee hiree fi obboleettii koo baay'een si jaalladha obboleettii koo Asnaa baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja obboleettiin kun dhugaa baay'ee nama gargaartudha baay'ee nama gargaartudha akka mataa kooti baay'ee na gargaaraa turte dhugaa waaqayyo baay'ee na deeggaraa turte obboleettiin keenya kun saba keenyaaf illee akka fakkeenya taatee dabartu obboleettiin keenya kun illee dhaloota keenyaaf illee akka fakkeenya taatee dabartu barumsa gaggaarii akka isheen saba keenyaaf dabarsitu hawwii guddaa qabna. Bira dhaabannee obboleettii keenya gargaarree hanga dhumaatti obboleettii keenya jajjabeessinee boota isheen dogoggortillee sirreessinee hanga dhumaatti akka wajjin deemnu siniin jedha akka wal guddisnu siniin jedha wal bukkee haa dhaabannu walaa guddisnu harka wal haqqabnu dhaloota gara duuba keenya dhufaa jiranillee akkasuma harka haqqabnu siniin jedha obboleettiin keenya kun dhugaa baay'ee nama gargaarti baay'ee nama jaallatamtudha baay'ee dhugaa akkuma ofiishee of jaallattu nama baay'eellee akka jaallattu hawwii guddaan qaba ammallee akka dhaloota baay'ee jaallattu akka dhaloota baay'ee gargaaraa jirtu argaan jira. Egaa obboleettii keenya kana baay'een jaalladha anillee baay'ee na gargaaraa turte baay'ee na deeggaraa turte dhugaadha baay'ee na bukkee dhaabachaa turte obboleettii keenya Asnaa baay'ee si galateeffadha naaf galatoomii bakka yaadde geensiin jedha asumaan YouTube ishillee akka jajjabeessitanillee akka share gootanii akka dhugaa bira dhaabatan siniin jedha obboleettii keenya waaqayyo lafa jirtutti mana jirtutti waaqayyo lafa ayyaana isaa simarsee eeguun jedhaan obboleettiin keenya kunniin nu jalaa dhukkubsachaa jirti waaqayyo ishillee akka fayyisu waaqayyoon akka kadhannuuf isiniin jedha warroonni maatii ishii taatan obboleettii keenyaaf dubaayii godhaa waaqayyo kadhadhaaf isiniin jedha ani immoo gorsa xiqqoo tokko qabadhee si dhufe dursaa otoo gara gorsa kootti hin dabarre macaafa qulqulluu keessa lafa tokko dubbifanneetu yaada qabu isiniif firee